suuraa isin argitan kuni mallattoon kana jechuun ergaa inni dabarsuu highway yookiin immoo karaa awutobaanii akka ta'e ergaa akkasii dabarsaa jechuudha. Inni itti aanu kuni saayikilli karaa kanaan deemuun dhorkaadha jedha. Keessaayyuu wanni kan keenya nuti yeroo baay'ee saayikila kanaa fi seera saayikilaa hin eeggannu akkasumatti deemna jechuudha. Waan sin ajaa'ibu seerri saayikilaatii fi konkolaataa baay'ee wal qabataa jechuudha. Fakkeenyaaf karaa deemamuu hin qabnerra saayikilumaan deemaa yoo qabamtan yookiin piroosesii konkolaataa baafachuu keessa yoo jiraattanii sunillee adabbii konkolaataatiin wal qabata. Kanallee akkasitti quba qabaadha. Hanga eeyyamni konkolaataa akka baafattanu sinii kennamee ture sinirraa haqamuutti ga'aa jechuudha. Kana isinitti himuun barbaada. Kan walumaa galattuu saayikilli dhorkaadha waan jedhu ergaa akkasii dabarsaa jechuudha. Inni itti aanu saayikilliin karaan kun karaa saayikilaatii kan jedhu ergaa akkasii dabarsaa. Fakkeenyaaf konkolaataadhaan deemuun yoo konkolaataanis ergaan immoo konkolaataadhaanis deemi kan jedhu yoo bira hin jiraatin karaan kun karaa saayikilaa qofaa jechuudha. Inni kun saayikilaa fi nama karaa kana meeqan deemna gishfindi kaayitii isaa 4 haga 7tti goonee deemna jechuudha. Shiriifti gishfindi kaayitii hedduu tokko inni kunis dhuma jechuudha. Gaaza malee inumaayyuu gaazaa gadiyyuu gadi buusanii kan ittiin deemamudha jechuudha. Walumaa galattiyyuu karaa kanarra deemuun dhorkaadha jechuudha. Gabaabattiyyuu yoo tarii immoo kan nuuf eeyyamu yoo ta'e karaa kanas yoo rakkoo addaa wayiitii yoo karaa kana keessa gallee yoo yaa harka fuunee akkam jirtanii maatiiwwan yuutuubii kiyyaa qaqqaaliiwwan kiyyaa har'as wanni qabadhee isinii dhufee mallattoowwan karaarra jiran ergaa akkamii dabarsaa akka jedhudha. Kun mallattoon kun mallattoo awutobaaniiti. Yoo fuulduree keenyatti fakkeenyaaf karaa magaalaa keessa yoo jiraanne fuulduree kan kee karaa highway yookiin awutobaaniitti ba'uu deemtaa ergaa akkasii nu dabarsaa. Yoo immoo mallattoon kun walumaa galattiyyuu kan awutobaanii yookiin highwayidha jechuudha. Inni itti aanu kuni saayikilli asiin dhorkaadha kan jedhu saayikilaaf dhorkaa akka ta'e ergaa akkasii nu dabarsa. Wanni asitti isin hubachiisuu qabu yeroo baay'ee saayikilaa yeroo deemnu waan akka seera hin eeggannu. Reest foolingis yookiin karaa mirgaaf dursa kennamu maalii kanan eeggannu akkasumatti deemna jechuudha. Garuu konkolaataanii fi saayikilli wal qabata. Fakkeenyaaf keessumattuu karaa saayikilaan dhorkaa keessa osoo deemnu yoo qabamne poolisaan sanbiraanuu immoo yoo piroosesii konkolaataa baafachuurra yoo jiraanne piroosesiin sun akka addaan citu gochuu ni danda'a. Dhibbaan dhibbatti jechuudha. Seera hin beektu jechuudhaani eeyyamni silaa yookiin akka manjaa fiqaadii yookiin eeyyama konkolaachisummaa baafanne nu kenname suni yeroodhaa fi akka hin baafanne nu gochisiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu seera kanallee eeggachuun murteessaadha. Inni kun karaan kun karaa saayikilaati. Fakkeenyaaf karaa kanarra konkolaataan deemuun dhorkaadha jechuudha. Karaan kun karaa saayikila qofaaf kan eeyyamamedha. Ergaa akkasii dabarsa. Inni kun karaan saayikilaa fi kan namaati. Konkolaataa waan biraa mootora waan garaagaraatiin deemuun dhorkaadha. Yoo akka tasaa taanee garuu guyyaa puruufungii yookiin guyyaa qormaata keenya hin seenamu. Yoo akka tasaa ta'ee garuu osoo konkolaataa fudhannee kaanee yoo seennes shiriifti gishfindi kaayitii kadhumaatiin 4 gishfindi kaayitii isaa yookiin ammoo saffisa isaa 4 haga 7tti keessa deemna jechuudha. Garuu walumaa galattuu keessa hin deemamu. Karaan kun karaa namaa fi saayikilaa qofa. Kunillee erguma kana dabarsa jechuudha. Kun bakka kana mana barumsaatu jira, shuulee jira. Kanaafuu of eeggannoodhaan akka deemtu konkolaataan bakka kana karaa paarkii godhamee ni jiran jala konkolaataan ijoolleen illee dhokachuu dandeessi. Of eeggannoon deemii ka jedhu nu dabarsa. Yeroo kana saffisa isaa gadi buusnee fireeniidhaa fi waa hundumayyuu qophii taanee deemuu barbaachisaa jechuudha. Inni kun yeroo baay'ee karaa hojjetamaa jirurra kaa'ama. Fuuldureen kan keenya akka ampiiliyoon jiru ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Kun reest foolinkisiidha. Karaa kana yeroo arginu yeroo hundayyuu fuulduree keenyatti yeroo hundumaayyuu yeroo deemnutti yoo xiqqaate meetira 100 fi fuuldureetti ilaalaa deemuu qabna jechuudha. Meetira 100 fuula fuulduree keenyatti yoo ilaalaa deemne
shiildii fuuldura kan keenya jirutti qophaa'aa deemna jechuudha. Maal akka fuuldura keenya jiru yeroo arginu itti qophaa'aa asirraa marshii kan keenya lamarra galfachaa gishfindi kaatii isaa saffisa isaa gadi buusaa itti qophaa'aa deemna jechuudha. Kanaafuu karaan kun karaa mirgarra jiruu fi dursa yookiin konkolaataa mirgarra jiruu fi dursa kennaa jechuudha. Yoo hin jiraannes immoo karaa kana bakka kanarra suuta jennee ilaallannee dabarraa jechuudha bakka kanatti. Inni kun meetira 150 booddee dhaabbadhu bakka inni dhaabbatta jedha. Stop jechuun karaa stoppiitu akka jiru amma tun taane meetira 150 booddee bakka kanatti of eeggatta. Meetira 150 booda immoo bakki stoppiin jira akka jedhu erga akkasii nu dabarsaa jechuudha. Inni kun bakka maazoraati. Maazoraa akkasii fuula fiitii kan kee jira ergaa jedhu nu dabarsaa jechuudha. Kun awutobaanii amma ilaallee kaane. Kun immoo awutobaanii dhuma awutobaaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf awutobaanii irra deemaa dhannee yoo bakka kana arginu awutobaaniin dhumatee jira yookiin magaalaatti seennee yookiin karaa biraarra seennee jechuudha. Walumaa galatti iyyuu awutobaaniin yookiin haaween dhumatee jira kan jedhu ergaa akkasii nu dabarsaa jechuudha. Ergaawwan karaarra jiran kana fakkaatanii galatoomaadha waan hordoftaniif YouTube channel kee subscribe godhaa. Galgala gaarii isiniif haa ta'u.